Baga gammaddin an jedhe. Maalidha maaltu argama? Baga gammaddin an jedhe sin jedhe miti callisin an jedhe. Ani hin amanne dorgommicha injifattee tokkan ta'e. Ana hireedha bara obboleettii kee na shakkiti moo? Baga gammadde giftii ko. Baga walumaan gammanne. Simboon simti? Baay'ee na boonsite malee. Baay'ee. Garuu si kummadheera. Maaliif? Maaliin godhe immoo? Sitti gaddeera. Akkamitti na shakkita? Akkamitti natti namantu? Si nama na barra. Garuu mucaan gumii jedhamu sun tariitii si injifataa laata jedheen sodaadhee ture malee. Waan barbaade yoo ta'e na shakkuun qabdu. Ati nama dandeettii obboleettii keetii sirriitti hin beeknedha jechuudha. Akkas miti. Tolee balleesseera. Ifa manaaf godhe. Ifa manaaf hin gootu? Sitti gaddeemu eenyu kottanaaf? Kottu naan maddu. Baay'ee gammadeera. Tolee bareeddu. Anis baay'ee gammadeera. Keessumaa immoo si boonsu gootti. Yeroon dorgommii kana injifadhus na bira jiraachuu keetti. Anillee akkan gammachuu kee kana qoddadhuuf Waaqayyo carraa akkasii naaf laachuu isaatiif gammachuun koo daangaan qabu dhugaa kooti. Mee kottu mee ammayyuu. Abduu akka lilli. Faaya beekaa. Amma yeroon itti si maraachee huccuu kee si gachiisiisee qullaa si deemsisu waan dhiyaatiin itti fakkaata. Xiyyoota ajaa'ibsiisoo sadii si qopheessee jira. Xiyyoonni kunneenis Giftii, Jiituu fi Saamsoonidha. Amma xiyyoota kanarraa wanti eegamu ajaja koo fudhatanii darbatamu qofadha. Asirratti xiyyeeffannoo guddaa na barbaachisa. Xiyyoota koo keessaa hunduma caalaa isa kamtu na fayyadaa isa jedhu adda baafachuutu narra jiraata. Kanaaf immoo Jiituun xiyya ajaa'ibaati. Akka Giftiitti akka isheen xiiqoftuu taatuuf akka wanti tokko irraan beekamneef of eeggannoodhaan ishee qopheessuutu narra jiraata. Kanas ta'ee sana ati dungoo ajaa'ibaati. Maal godha ree? Yeroo gabaabaatti immoo dungoon kee kun dhaamuudhaaf jira. Akka guyyaan obboleessa kee gantee qilee keessaa bahuu hin dandeenye keessatti gadi isa dhidhimsite. Sis immoo guyyaan sii dhufee achitti akkasi galchu natti dhaga'amaa jira. Guyyichas fooliinsaa sirriitti natti dhufaa jira. Anis haaloo koo waggaa dheeraa dhoksaatti keessa koo na gubaa ture. Qofaa koo taa'ee yeroon itti dhandhamu ga'eera.
akka alaabaa biyyaatti ol kaasanii mul'isanii. Miti? Iyyeen kunoo argaa jirta miti? Kanan jedhu yeroo hundumaa hanga sammuu kootti gaaffii natti ta'u sin gaafadha. Gaaffii dhumaa osoo beektu maaliif deebisuu dhiiste? Kaayyoo koo milkeesseera. Kaayyoon kee maalidha? Hangan kaayyoo kee beekutti dorgommii kana injifachuu ture. Nan jijjiireeka. Hundumti keessan akkasin nan caallee bareera. Kanammoo godhee isinitti agarsiiseera. Hin qoosin. Dhugaa isaanatti himu. Maal? Akkana caaltu namanne moo? Gumi. Wanti hundumtu bakka qaba. Qoosaan illee. Fuula koo laalimi. Waan hin qoosaa jiru sitti fakkaata? Maalotas gabbaa'eere. Waan dirree waraanaa jirtu fakkeessite sitti beekamaa jira garuu. Kanaaf qoosaa dhiisitti dhugaa isaanatti himu. Maaliif gaafficha too deebisaa beektu deebisuu dhiiste? Waa'ee obboleessa kootti dhageessita miti? Eeyyee dhageera. Baay'ee ta'uu baatus. Dhukkuba kaanserii irraa fayyuu hin dandeenye dhukkubsate. Dhiironni du'a akkan hin argineef nagatee deemi. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu gaaffiif deebii waliin maaltu walitti fida? Walitti dhiyaata malee. Adaraa naan jedhee deemi. Hiriyaa isaa waggaa dheeraa amma moona waliin kan jiraatu Dooktar Eebbaatti waan inni mee deeme yeroo inni natti himu maal akkanatti dhaga'ame beektaa? Mee maal siin jedhe? Ani duuti koo hin beekamu. Lubbuun koo jabina ishee keessatti haara galfatti. Afuri koo milkaa'ina ishee keessatti boqotti jedhe. Addunyaa kana mandhee ishee waliin beeka ture. Maaliif hinaan hin jettu? Mee akkamitti? Inni anaaf addunyaa koo ture. Har'arra namni baay'een akka na jaallataniif na dinqisiifatan nan beeka. Hireen barnoota isheetti cimtuudha. Bilchina yaadaanis qaruu ta'eedha. Ogeettiidha. Isheen nama addaati maal yoo naan jedhanis waan kun hundumtuu kan isaati. Wanti hundumtuu darbee Waaqayyootti aansee kan na uumeessadha. Kanaafiyyuu imaanaa isaa galmaan goon dirqama kooti. Obboleessa koo jireenya isaa guutuu naaf jiraate. Isaaf jiraadhe isa gammachiisuu baadhus. Yoo xiqqaate garuu imaanaa isaa galmaan goon qaba. Kanaafiyyuu imala koo jalqabaa wal dorgommii gaaffii deebii kanarraa jalqabuun qaba. Sababni isaa inni narraa gargar ba'ee garaagarummaa yeroo muraasaa gidduutti gaggeeffamu waan ta'eef. Kanaafiyyuu mo'amee lubbuu isaa boqonnaa dhoowwuun barbaadu. Dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa keetii? Kanaaf jettee akkas goote? Sababni koo qubsaa ta'uu dideemu? Waan as gaafadhe naaf deebisi. Lakki kana qofallee miti. Sababa biraas qaba. Maalidha? Fakkeenyawwan akkasii fi aataa akkasii obboleessa koo waliin anaasaan ture. Inni anaaf bu'uura koo, mana barnootaa koo, maal siin jedhu waan hundumaa koo ture. Injiinarri tokko gamoo tokko ijaaree xumura isaa yoo argina fi yookiin qotee bulaan tokko raddaa qaburra sanyii qotee facaasee haramee kunuunsee yeroo itti sanyiin isaa ija godhatu yoo argina fi nama dhukkubamti. Dhukkubarrayyuu darbee baay'ee nama ilcha. Anaanis waa'een obboleessa kootee akka kanatti na dhukkubsa. Qotee bulaa carraa dhabeessaa. Qotee sanyii facaasee osoo ija isaan argina fedha. Akka kanatti natti dhaga'ama. Lamaan isaayyuu sababa kooti dhabarra. Argitee? Hundumti keenya dorgommii kana injifachuuf dhama'aa turre. Yookaan isheetti injifataa yookaan isaatti injifataa jennee. Garuu kan kee kana hundumaa irraa adda. Sababiin isaas lubbuu obboleessa keetii boqochiisuufdha kanatti dorgomaa turte. Kana irratti si gargaaruun koo immoo dirqama namummaan irra jiru ture. Kan ammoo baadheera. Maal akkan siin jedhu hin beeku. Isa dhugaa yaada sammuu koo waliin natti taate bara. Hayyuun tokko maal akka jedhu beektaa? Maal jedhe? Nama jechuun? Namaaf nama ta'uudha. Yeroo namni hin jirretti jedha. Akkasi. Fedha mataa kee dursuuf namaaf jettee jiraachuu maal takka adda isa godhuuf maal takka wal fakkeessu beektaa? Maalidha? Waan wal isaan fakkeessu lamaan isaanii keessa iyyuu gammachuun jiraachuudha. Garuu immoo yoo fedha kee dursite gammachuun isaa kan yeroo muraasaati. Namaaf jettee innaa jiraatte garuu gammachuun kee daangaa hin qabu. Akkuma jetteedha. Waan asiin jedhu hin qabu. Jecha na dhabsiifte bara. Walumaa gala garuu baay'ee galatamu. Fudhadheera.
Maal inni kan qophaa keessa seeqtuuf? Wantooti tokko na ajaa'ibaniiti. Maal inni? Yeroo ijoolleen dorgommii irratti kufan ati deemtee jajjabeessaa turte. Yeroo ati kuftu garuu namni si jajjabeessee hin jiru. Gochaan ilmaan namaa akka daandii konkolaataati. Tokkoon isaanii tuwweedha. Ati wanta tokko namaaf gootee gocha kee sanaaf immoo deebii kan biraa eegda. Kanaaf immoo gochi qajeelummaaf godhamu yeroo mara waan wayiidha. Osoo oolmaa tokko namarraan eeggatiin qajeelummaadhaan goota. Sitti miwaa'ina politiikoo yeroodhaa gara yerootti baay'ee na yaaddeessaa jira. Amma maatii taaneera. Politiikii jechuun politiikooti. Gaarummaa kee kan akkamitti akkasiif deebisu hin beeku. Manatti na waamtee irbaata naaf feertee deebista gaa. Lakkinan sobe. Rakkoon qabu sin affeera. No. Dhugaa kooti baruu jannan koose. Akkas ta'e jechuun oolmaa walirra bulfachuu jechuudha. Maatii gidduutti immoo oolmaan tokko iyyuu hin barbaachisu. Hin ta'u. Tokkicha afaanii si beera. Anaanis akkanatti toluuf sin affeera. Inumaayyuu isa irbaata jettee gara laaqanaatti tunaaf jijjiirtee nitti tola. Naga jettee haa ta'u. Garuu immoo ammatti dhimma affeerraa laaqanaatu hin taane dhimma giiftiitu dursuu qaba. Eeyyee amma dorgommiinis waan dhumeef wallaansa eegaluu hin dandeessi. Yaa sirriitti. Amma dorgommicha mo'amuun ishees miira biraa keessa ishee galcheera ta'uu danda'a. Ofii torbee kana keessa akkamii? Sirriidha. Kan duraarra baay'ee itti caaleera. Inumaayyuu kufuu ishee osoo hin taane hireen injifachuu isheetti baay'ee amala ishee jijjiireera. Naa gala. Inumaayyuu mee affeerraa laaqanaa kan akka carraatti itti fayyadamu. Akkamitti? Calluma jedheen si ilaaluu dhufe jennee miira biraa keessa ishee galchuurraa waan inni na yaaleefanii isa galateeffachuuf laaqana affeeretoo jetteeti waan gaarii natti fakkaata. Anis carraa kanatti fayyadameen isheetti dhiyaadhee hojii koo eegala. Kun yaada gaariidha. Guddaan si galateeffadha Dr. Eebbaa. Hamaa miti. Yeroo waan tokko si rakkisu? Rakkoon qabu wanta hin danda'u taanaan maalidha? Utuu Dr. Eebbaadhaa jechuu dhiiftee eebbaa utuu naan jettee natti tola. Tole Dr. Eebbaa. Jechuun koo eebbaa. Wanti hin barre baay'ee nama rakkisa bara. Anatu dhaqeessa dhifama gaafata. Waan hin jiru dhuguma yoo na dhageessate eegina kabajjate yoomii deemtee dhifama gaafachuu qabda. Isayyuu jechuun natti jette waan dhifama namaa goosisu xiqqoo isheen tasgabbaa jedhee yaadeen himate. Garuu wanti adda ta'e wayii natti dhaga'ama. Waan akkamii? Mucaan kokkolfaa gaafiin kun salphaadha jechaa deebisaa ture. Gaafa gaafii dhumaarra ga'u callisuu filate. Maaliif jettanii yaaddu? Wanti kun anattis gaaffii ta'eera.
akkamitti dorgommii dhumaarra ga'e sanuu gaaffii beekuuf hin beeku jedhee carraasaa dabarsee nama biraatiif laata. Maal yaadeeti? Kuni salphaadha baru. Akkam? Maaltu salphaadha? Hireedhaaf jedhee kana gochuun isaa qaba. Kanaafuu hireef jedheeti moo maaliif garuu? Isallee hin beeku. Garuu hireen injifachuun ishee na gammachiiseera. Garuu gumiin murteessee kana gochuun isaa na gaddisiise. Garuu dhiiga koo na danfisaa ture. Anoo gaaffii nuti akka sanatti dhamaanee baafne yeroo hundumaa kunillee salphaadha yeroo jedhu mataasaa bakka lamatti baasii na gochaa ture. Wanti naaf hin galle. Isin waan sirrii goone jettanii yaaddu moo? Kun immoo maal jechuudha? Ila isin himee hamminni keessan fuula keessan irraa mul'ata ture. Barataa akkasiitiif miira akkasii qabaachuun sirriidha moo? Isumaayyuu mucaamaa tokkoyyuu hin balleessine. Inni maaliif akka barattoota kaanii hin ta'u? Isa dhiisiitii bar nuti warri gaafii kana baasnayyuu deebisaa sirriitti hin beeknu. Kan nama dhibu immoo isa maaltu akkasitti samii micciiraa ture. Yoo itti salphate maalaa godhure? Hamilee keenyaaf jechallee callisuu qaba ture. Baay'ee nama gaddisiistu. Barsiisaan tokko barataa homaa tokkoyyuu hin balleessine dhiisaatii. Barataa balleesseyyuu amma kana hammeessee karaan taaneen isa hubachuun qabu. Nutis immoo kanaafidha kan barsiisota jedhamu. Akka kana yaadin malee. Maalumaafuu yaadni koo kan biqilaa waliin tokkuma. Hireedhaaf gammadeera. Akkaataa gumiin itti dabarsee of laate garuu baay'ee garaana nyaate. Baay'ee malee. Waan baay'ee nama ajaa'ibuu fi haamilee namaa tokkodha. Eeyyee akkan. Kan isin isa barsiisuu qabdan inni isin barsiisee isin caalee argame barra. Maal godhaan jettee hawwi? Ani maalan beeka? Hirriba irraa hin dammaqne fakkaata. Nutti duultee barra. Amman gara keetti deddeebi'e keessaa onneen kee xiyyeeffannoodhaan kan na dhaga'e yeroo meeqa sitti fakkaata? Gurra keen jenna. Gurri kee yeroo hundaa akka na dhaga'u beeka. Jitu koo namni tokko gurra isaatiin qofa waan nama dhaga'eef nama dhaga'eera jechuu miti. Laphee isaarraa xiyyeeffannoodhaan yeroo nama dhaga'udha. Kanaaf atis yeroo hundaa laphee keetiin osoo na dhageesse. Yoomii akkam? Naaf dhuftee giftii koo? Ifama si gaafachuufan dhufe. Ifama? Waan maal balleessiteef? Waan barbaade yoo na goote hoo? Ati ifama gaafachuu hin qabdu. Achi turi. Eessatti deemta? Ani kanan dhufeef waan kanaan dura siin jedhee waan sirrii hin taaneef ifama si gaafachuufini. Malee waan biraa miti. Tole, ifama qofa. Kanarraan kan hafe nagaan ooli. Ani kan nama nu naaf dhuftee sinsinnii koo. Dhuguma abjuu miti dammaqeera miti. Sumatu dhufee dhiifama na gaafate. Yaa Rabbi ko guyyaan irraa guyyaa eebbifamaa akkamiiti. Garuu akkasumaan dhuftee dhiifama na gaafatte malee ani sittiin hin muufanne. Waan tokko sittiin gaddine. Sanuu dhiifama na gaafachuu hin qabdu. Maaliif yoo ta'u sababni isaas balleessaan balleessine. Namni balleessaan balleessine immoo dhiifama nama gaafachuu hin qabu. Waan hamaa sitti dubbadheef naan jettee. Yoo naan jettee hoo maal rakkoo qaba? Waan barbaade naan jechuu dandeessa. Mirga keeti. Ila lapheen koo waan nama mufachiisu natti dubbatteetti jedhee sitti gadda taanaan na keessaa citee ba'uu danda'a. Sammuun koos sitti gadda taanaan na keessaa buqqee lafatti kufuu danda'a. Maal akka ta'e beektaa? Guyyaan si jaaladhe waan barbaade yoo naan jette akkan sitti mufan waadaa ofiif galeera. Waan barbaade naan jechuu dandeessa. Waan tokko sitti mufadhu. Tole?
dhufte? Gochatti gaaffiif deebiirratti goote garuu homaa naaf hin galle bara. Yoo siif galuu baates wayya. Homaa tokko siif hin galu. Garuu hiriif jettee kana goote akka hin taane. Yoo ta'e yoo. Si dhukkuba moo isheen kan gammiti qabamteetti bara. Hiriyyummaa dhugaaf jecha yoon akkas godheefoo. Isa dhiisi. Wanti akkas jedhu hin jiru. Akkam? Maal seeti jechi hiriyaa dhugaa jedhu kun baay'ee natti hin tolu. Maaliif eegaa? Eenyuyyuu jaalallee walii ta'e hin dhalanne. Garuu jaalalleewwan amma argaa jirru kun hundi isaanii hariiroon isaanii hiriyyummaa dhugaarraa kan inni eegale. Hiriyaa dhugaa jedhanii eegalaniiti kan inni booda jijjiiramu. Gammee fi hiriyaanis akkuma nama siin jechaa ture hiriyyummaarraa eegalaniiti kan isaan amma hariiroo kanarra ga'ani. Kanaaf hiriyyummaan dhugaa natti jettu kun hin hojjetu. Ati fireen hiriyaa dhugaan turre jechuudha? Kan koof kan kee adda ka. Akkamitti? Maaltu adda isa godhu? Ilaa, ani gammiidhaaf hiriyaarra darbe obboleessa isaa isa dhugaati. Kanaaf yoo sammuun koo maraate malee waan akkasii gammirratti tasuma hin godhu. Tole siif haa ta'u. Ilaa maal seeta gumi? Dhiirri jaalallee obboleessa isaa hawwa horiidha. Anuma horii miti nama malee. Kanallee sirrii jette. Sin ajaa'ibu garuu osoo waa'ee gammii haasaa jiru mucaan gadheen kun dhufuunsa. Akkamitti? Maal isaatu si ajaa'ibe? Jechuun dhufaatii isaa fi gammee maaltu walitti fida? Giiftiin kaffaltee fi kan gammee reebee isaa bara. Maal? Garuu dhugaa ta'uu isaa hammaan beekta? Hin dhageenyemu? Lakki ani homaa tokko iyyuu hin dhageenye. Wayyoo jirra. Namni mucaa kanaan dhiisi jedhu naa dhabamu. Hireenis hin dubbanne malee garaan ishee baay'ee gubateera. Sittin himu. Sittin himu. Achi na duraa ture. Inumaayyuu kana booda sin beeku. Maal? Sin beeku? Nama waan meeqa waliin dabarsine akkuma salphaatti sin beeku? Gara fuulduraattitu waan meeqa karoorsiinu moo? Maaliif waan dooktarii baasitti miinatti mijannaan didde? Erga yoomii kaasnee naafate waa luksoo eegalla. Abshiraan akka saasaa dhiirotaati isiin jedhu. Maaliin amma kana hundumaa ajjatee dhamma? Egaa walumaa galatti jaalalan siif qabu baruu barbaadeeti. Kanuma? Eeyyee, maaltu na ajaa'ibeseeti? Ammam jaallattaan jedhee gaafa na gaafatu aniin kee ammam akkan si jaalladhu hin beeku jechuuni. Maal? Ammam akkan si jaalladhu. Hin qoosin gaa. Dhugaa kooti jaalala keef jiraachuu malee hanga isaa madaalarra kaa'ee madaalaan jiru. Kanaafiyyuu amma nadha siin jechuu hin danda'u jedheen. Maal siin jedheere? Baay'ee ajaa'ibame. Egaa amma kanatti fakkaatu ammam akkan si jaalladhu bareera. Maaliif baruu barbaade? Hin beeku garuu immoo imaanaan beekaa waan irra jiruuf namoota hiriyeetti dhiyoo jiran hunda isaanii sirriitti beekuun qabanaan jedhe. Nama ajaa'iba. Maaltu? Yeroon jalqaba isaa arge hammam akkan isa jibbu hin beektu. Booda garuu turtii keessa akka imaanaan beekaa irra jiru hin bare. Maal akkan bare beekta? Eenyummaa namaa osoo sirriitti hin barine. Callisaniitti murteessuun booda akka nama gaabbisiisuun bare. Anaan immoo kan na ajaa'ibe waa'ee giftii beekuu isaati. Maal? Waa'ee giftii maal? Akka na jaallattu dhaga. Tasa giftii jedhee gaafa ni na gaafatu akkam akka rifadhe hin beektu. Maal jettee inni? Egaa akkuma ati beektu dhaga. Giftiin naanaa jaallattu iyyuu malee yeroo mara dhaannaan onneen koo akkasii bira ta'e beekta miti. Egaa anis immoo simanitti namni waan gaarii dhiisee waan namaa nawwuun jedhe. Giftiin akkas hin dhageenye. Haa dhageessu ka ishee mataa isheetti iyyuu deeme nan hima. Ani keessaan qabu. Maaltu si kofalchiisa ree? Kanuma haasa'uudhaaf isa isin kunaasaa dhiirotaati maal jettanii amma kana arbeessitanii. Ani hin jenne. Isin hundumti keessan tokkumadha. Dirraatti simee jennaan tarii haasaa dhiirotaa haasa'uuf dhaalaatanaan jedhee ture.
waan iccitii guddaa suuftan fakkeessitan bar. Asaan dhiirota kanuma dha. Mee amma jaalala kee caalaa iccitiin biraa jira? Jaalalli kun moo yommii kaasee iccitii ta'e? Ayyaantittii dhiira meeqa boojite? Kan uumaan alaaf keessa ishee bareechee uume. Ogeettii waa maraa beektuu, ciminattis qaxalee, dhaloonni immoo kan ragaa ba'uuf, kan eenyummaan ishee uumama hundumaa raajeffachiise. Mee akkamitti kan koo ta'uu dandeesse? Egaa jalqabas dhiyaachuun koo saba ture. Sana boodatti immoo hariiroo keenyatti lubbuu hortee gara jireenyaatti jijjiirte. Gidduutti baay'ee si miidheen ture. Garuu immoo onneen kan kee ulaasaa dhiifamaaf banee na eegaa ture. Ana nama si ilchee nama akka kanaa dhiira amma kana jiran keessaati. Mee akkamittiin kan kee ta'uu dandeenya? Egaa kun hundumtiyyuu iccitiidha. Nama ni bareeddu kun. Jaalala kee caalaa iccitiin hin jiru. Tarkaanfii galee hiree jiru keenya. Gurmu, dhimma ibsi barbaadeen ture. Maaf na jalaa callistan attaasee malee. Maal dhabde? Ammas akkuma natti aarteetti jirtamoo? Wanti aarii kun na dagachiisu maaltu argameedha kanan aaruu dhiisuuf? Darbeera bar waan gadditeef yookaan waan aarteef kana booddee wanti gad dhufu hin jiru. Akkasii kan gootee isa irratti iyyuu na amansiisuuf yaaltaati. Waan arbeessite sitti hin fakkaatu? Kun just dorgommii tokko qofa. Barana yoo milkaa'uudhaa baadhee bara dhufu immoo nan milkaa'a bara. Namni barana yoo milkaa'uudhaa baadhee kan inni jedhu yoo gaaffii sana wallaalee qofadha. Kana immoo maaliif akka takkas goote atis anis sirriitti bareechinee beekna. Hireedhaaf jetteeti. Kana immoo naanis nan goyyomsitu. Eeyyeen hireedhaaf jedheeni. Kanaafiyyuu maaltu gadaa dhufu? Carraa har'a argachuu hin dandeenye intala bor kan kee ta'uu hin dandeenyeef jettee dabarsitee kennita? Gatii dhabaa akkamii ta'eeti? Gaarummaatti agarsiisuuf jedheen malee isheen kan koo taati jedhee miti. Gaarummaan immoo abboo callisi. Jaallatteeti. Waan jaallattee goote immoo gaarummaatti agarsiisuu fi maal jettee of hin goyyomsiin. Akka barbaadetti fudhachuu dandeesse. Hin jaallanne jedhee humna ittiin si amansiisee lafatti balleessuu hin qabu. Yoo yaalte hoo eenyudha kan si amanu? Amma dhimma barbaachisaa tokkoof si barbaade. Maalidha? Gammeedhaan kan reebee Saamsoon akka ta'e beekta miti. Akkas jechuu dhaga'eera. Calliftee madhiifteere? Maal akkan godhuu eegdee turteere? Maaliif hin haasofsiistuuni? Maaltu na galchee jedheen? Ani bara akka kee waan hanga shinee keessa galee ijoo dubbii uumuu hin barbaadu. Akkam haasoftati? Hundaafuu akka barbaadde gammeen sababa hin beeknetti yeroo akkasitti reebamu si hin gaddisiisu? Tokkoffaa taatee ka'umsa kanaan beeknu. Lammaffaa yoo ta'e immoo gammeessi yoo ta'e dhiira. Yoo durban taaneen alatti yookiin immoo guruuppiidhaan yoo hin reebneen alatti cal jedhee namarra goree ijoo dubbii ta'uu hin barbaadu. Ani immoo nama akkasii akka hin taanes sirriitti bareechitee beekta. Har'a gammadee reeriyaa koo. Maaltu ta'e? Jiituun bara dhuftee dhiifama na gaafatte. Dhugaa? Dhugaa. Yeroo dheeraa booddee akkas taatee si arguu kootti natti tole. Ani sirriitti hin gammade. Garuu bara ishii waan tokko hin balleessine. Dhiifama na gaafachuun ishee irraan eegamu. Jechoota amma sana hundumaa siin jettee homaan balleessine ittiin jettaan? Saamsoon akkasnaan jetteetti jedhee waan sitti himeef akkas jetta miti. Siidha miti kan yeroo darbee amileensii cabee jiituun akkasnaan jettee kan natti. Yoon siin jedhee yeroo sana aareen ture. Taatee aarii keessa ta'ee uumameedha malee waan amma na guddaa ta'e miti. Aboo Saamsoon maal taatee ati? Na ajaa'ibdi. Dhiifama tokkoon akkasitti qulqulluu gootee ishee ilaaltaa? Saamsoon ati bar jiituu waan hin beekneef jiituun bar garaa ishee keessa daba hin qabdu bar. Nama qulqulluudha. Dhugaa moo? Dhugaa kooti. Osoo daba qabaattee dhuftee dhiifama na gaafatti? Nan gaafattu. Argite namni nama dhiifama gaafatu nama garaansa qulqulluu ta'edha. Toleka. Silaas maalan jedha? Ati waan barbaadde jechuu dandeessa. Ani garuu har'a baay'ee gammadeera. Nimee lammata naa hammadhu. Baay'een gammadee dhugaan siin jedha Saamsoon. Baay'ee.
Namoota akkasitti yaadin siin hin jenne? Waan ati naan jetteef yookiin immoo naan jechuu baatteef miti. Sababa yaadeefis yookiin immoo sababa ta'e yaaddeefis miti. Garuu dhugaa isaatu kanadha. Dhugaa maali? Nama si madaalleef nama gita kee hin taane ta'ee otoo hin jiru ati na filachuu keetika. Dhugaa moo maal jechuudha? Nama gita kee hin taaneef ta'uu dhiise. Egaa yeroo hundumaa akkuma siin jedhu ati bareedduu fi nama gaarii waan taateef. Atis nama gaariidha bara. Qoosaa dhiisi. Dhugaa kooti. Kana nan garraattis itti namne booda yoo natti bontee jedheen. Kana gochuu fi garaagarummaa yaadaa fi ilaalcha akkamii akka nu gidduu jiru beekta. Ati qaxalee waan hundumaan immoo uumaan si badhaasedha. Ani immootu barnoota limmoodhaan kenniteef iyyuu qaama isaatti galuu hin dandeenyedha. Mee barnootaaf jaalala maaltu walitti fida? Kana irratti immoo ati shamarran mooraa mana barnootaa keenya keessa jiran hunda irratti dhiirota hedduudhaan kan jaallatamtudha. Si yaadachiisu? Atis shamarran mana barnootaa keenya hundumaan jaallatamta bara. Ani daa'ima reefu umurii dargaggummaa keessa jirudha. Atis akkuma kana taateetu jirtu garuu beekumsa umurii kee waltee qabda. Eenyutu daa'ima siin jedhe? Har'ammoo maal laasuuf ta'a? Dhiisii hiree waliin dulloomsinu. Humti keenya iyyuu waliin argu. Kana immoo ergamaas ta'ee seexanni sirriitti beeka. Garuu garaagarummaa namni kun gidduu keenyatu jiru gadi buutee jaalala keenya simachuu keetiif guddaa galatoomna. Ilaa jaalallee koo. Ati wantoota ammanaan jette gararraadha. Anis nama teemuu qulqulluun hin jiru. Rakkoowwan kuma qabaachuu hin danda'a. Rakkoowwan sun garuu maaliif akkanatti mul'anne beektaa? Onnee kee irraa waan na jaallatteef. Kanumadha. Ati qulqulluudhaas hin jiru. Sababni isaa namni kamiyyuu dadhabina mataa isaatiin qabaata. Anis immoo yeroo si jaalladhu qaawwi keenyatti mul'ate hin beeku. Kanaafiyyuu jaalalli rakkoowwan keenya gararraadha jechuudha. Sin jaalladha. Anis sin jaalladha. Yaadni kee yeroodhaa gara yerootti na ajaa'ibaa bula. Onneen keenya lamaan waan walii galaa jiran natti fakkaata. Faranjoonnis akkas jedhu bara. Maal jedhu? Gugeewwan golfa wal fakkaataa qaban yeroo hundaa waliin balali'u jedhu. Kanaaf anis si wajjin balali'uuf carraa qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuuf shamarri tokko dhiira ishee caalu baay'ee kabajji. Atis immoo guyyaan si argirraa kasee waan hundumaan na caaltiin si arge. Kun immoo sababa ta'ee miira biraana keessatti uumeera natti fakkaata. Miira akkamii? Sodaa. Sodaa maalii? Hin beeku. Garuu immoo miirri kun akka waan biraatti hin jijjiiramneef baay'ee sodaadheera. Dhugaa dubbachuuf anattis miira akkasiitu natti dhaga'amaa jira. Miira imaltuu. Imaltuu imallitti barfate. Akkam jechuudha? Jechuun illee taaksiin tokko erga guutee booddee imalaan tokko yoo dhufee bakka hin argatu. Sababiin isaas imaltoonni adda biraa bakka qabatanii gatii isa eeganiif. Miironni tokko tokko daangaa dhugaa irra darbu. Akka hin taane osoo beektu si booji'u. Miirri si booji'ee jira. Akka hin booji'amne kullaan sotti hin qabaan jira. No, hirii waan hin taane hojjechuuf jetta. Dogoggora hin taane hin hojjetin. Erga yoomiitii kaastee onnee dhaabaa hin qabne akkasii horatti. Jaalallee kee homaa hin beekne hin miidhin. Onneen kee jalqaba gamee waliin walitti hidhamee jira. Kanaafuu miira gumiif sitti dhaga'amu ofirraa dhorkuu qabda. Gumii xiyya biraanaa taate.
Eenyudha? Eenyudha kanatti jirtu? Yoomii akka deemte dhiifama gaafatte immoo dhageera. Eessaa dhageesse? Isuma natti. Siif jedhe akkan kana godhe beekta. Waan hundumaaf iyyuu galata. Omaa miti. Siif jedhee waan kamuu nan godha. Amma akka inni gammadee jirutu agarteetta ta'e akka qoricha taateef hin hubatta turte. Ati gammadeetta? Yeroo dheeraa booddee akkasitti gammadee isaa arguu goote. Isaaf natti toleera. Ani immoo waan ati gammadeef baay'ee gammadeera. Mala dhiifama kee tokkoon akkasitti wal'aanamuun isaa sitti hin tolle? Isaafis ta'u natti toleera. Ani garuu har'a wanti nu badhe tokko daawwaa yoomisi qofa akka ta'edha. Wanti kun garam deemaa jira. Wal'aanii qofa akkana hin jenne. Callisee akkasumatti na ajaa'ibeeta. Maaltu si ajaa'iba? Namni tokko akkamitti daawwaas summiis ta'uu danda'a. Ati summiidhaan jechaa jirtamoo? Kamiinis ta'u yoomiin jireenyatti ulfaatee minni kan akkas ta'e. Ati summiidha yeroo naan jettu xinnoomsaallee miira kootiif yaaddu Saamsoon. Gaafati miira yoomiidhaaf dhiphachuu jalqabduudha kan miira keetiif of eeggadhu. haaloo kanan bahu barbaadu hireedha. Inni immoo kanas beeka. Kanaafuu innis hiree haaloo bahu barbaada jechuudha. Garuu immoo maaliif? Maal isa gooteen? Namichi kun beekaadha wajjin baay'ee walitti dhiyaata yookiin walii galan jedhamne moo? Kanaafuu akkas jechuun namichi kun beekaa haaloo bahuudhaaf kan dhufedha jechuudha. Moo maalidha? Kanallee akkan ta'e biraan ga'u taanaan ani giiftii miti. Maal qofaa kee asofta sagaleen kee alatti dhaga'ama bir? Qo'achaan jira. Qormaataaf nuuf qopheessaa jira. Meerree barruuleen kee yookiin kitaaba? Bilbilaan haasa'aa ture. Bilbilli kee chaarjii irra jira miti moo? Kanarra na gaggaafatin. Maal akka poolisii gaaffii natti baay'ista? Yoo mana koo keessatti akkan barbaade haasa'e si maal si galcha? Tasgabbaa'e waan kana mara si eeyyisiisuun dubbanne bar. Kana caalaa maallan jechuudhaaf? Amman taa'ee ka'u, amman gadi beeyyachaa ol galu. Gaaffiidhaan sammuu koo na dhiphiste bara. Manuma koo keessatti si ooliin natti fakkeessaa jirta. Amma waan akka kana ishee aarsuu danda'u dubbadheeraan. Doktor Eebbaan dafee yaaliin godhuuf taanaan obboleettiin koo miidhamaa jirti. Haala kanaan dhabuuf hin deema bara. Eenyudha jettee of yaaddaati? Wanta itti bookeen maaltu natti si erga? Bookeen si caalu jira moo? Ati gaangistarii biyya kamiiti? Tolee ammaa ta'u na dabarsa. Gaangistarii Siisiiliiti moo kan Laatiiniiti jettee of yaadda? Wanta itti naatoo sin cafaqin na dabarsa. Osoon sin cafaqini akka gammee cafaqxeetti moo?
Waa'ee gammeetti kan akkasii hurkisiisaa jiru si. Mucaa homaa tokko hin beekne reebuun gootummaa sitti fakkaata? Eenyu akka abshir jedhee si argee beekuu baadhus. Har'a miira nama loluu qabdu. Yoo danda'amillee guyyaa biraan si keessummeessa. Onnee kee akka kana boqoo kee kanan siif tasgabbeessaa. Maaloo kaasii gurmoo.